Maqaan kiyya Makonnin Gadaan jedhama. Jiraata bulchiisa magaalaa Hoolotaati. Shinooyyeen kun akka aadaa keenyatti durirraa calqabee kan dhufe waggaadhaan ji'a kana keessa kan kabajamu jechaadha. Jala bulchiisa isaatirratti wal waamaniitoo ijoolleen caffee bu'aniitoo dhaallaa buqqifatu jechaadha. Har'a immoo waggaa asitti dhufanii fakkeenyaaf barreen gaddaa hiriyoonni isaanii jabduun mana keenyaan turte yoo jiraatte nuyi aneerumsiifne yoo ta'e barana dhufanii dhabani akka nutti hin dhaga'amne dhaallaa buqqifannaa inni yaadinaa warra koo xiqqaa guddifannaa jedhanii taphataniitoo deemuu jechaadha. Aadaan kun akkatti fufu bakkuma hundumattuu mana barumsaatitti illee bakka adda addaatitti aadaan kun akka jajjabaatu kan irraanfatame akka yaadatamu hundumtuu gahee isaa odoo bahee seektaroota jiran irratti gaariidhaan jedhama. Addee Balaayinesh Baqqalaa jiraataa bulchiisa magaalaa Hoolotaati. Guyyaan har'aa qaammee dubartoota Shinooyyee kabajaa irra. Haalli kabajamni isaa kalee adoolessa 28 qunnii buqqifatanii ijoolleen wal qindaa'anii waarisiisa godhatu. Adoolessa 29 immoo akka aadaatitti calqabbii har'a mana kootitti dhufanii baga siniin ga'eedhanii qunnii nuu kennanii simannaa goonee ijoolleen dubartoota ani hin heerumne dubartoota kaadhimamne kan ta'anitu seera kana guutee taphaatti deema waan ta'eef isaanis haaluma kanaan dubaroonni xixiqqoo dhufee isaanumatu baga siniin ga'eedhaan manni kan qabuun simannee aadaan Oromoo Shinooyyeen yookaan qaammeen maanguddoo yookaan hangafa warra ta'anirraa calqaba. Isarraa calqabee dabareedhaan manneen irra deemanii baga siniin ga'eedhanii waan jiru waan argatan nyaatanii dhuganii maatiin seera kana kabajuutti ijoollee isaanii erganii seerri kun aadaan keenya akka hin banne gochuu irratti maatiin ga'ee qaba. Akka naannootitti immoo sabni Oromoo qaammee kana seeran duudhaa bade kana yaadatanii gama hundaaniyyuu akka waggaadhaan kabajan gumaacha akka godhamuun jedha. Shinooyyee Shinooyyee qaammee masqalooyyee. Shinooyyee Shinooyyee qaammee masqalooyyee. Leshinuura san jedhama jiraattuu bulchiinsa magaalaa Hoolotaati. Guyyaa har'aa sababni nuti addanatti argamne guyyaa qaammee Oromoo itti kabajamudha. Qaammeen Oromoo jechuun immoo maal jechuu akka ta'e waggoota dhihoodhaanas bakka kufee ka'eerraa kaasnee dhaloota yaadachiisaa kan jirrudha jechuudha. Adoolessa 28 galgala qunnii shamarran wal waamnee qunnii buqqifannaa qunnii keenya buqqifannee erga galleen booda immoo gaafa 29 baanee ganama boroodhaan baanee qe'ee manguddootaa yookiin qe'ee hayyuu kan ta'etti baanee achii tokko jennee kan jalqabnudha jechuudha. Qaammeen taphannu qaammee kanas ganama qe'ee manguddoo dhaqnee faaruu mataa isaa danda'eetiin shamarran wal geenyee faarsinee san booda immoo haaluma jiruun tapha keenya kan itti fufnudha. Babaash Mallisin jedhama. Har'a ayyaana shamarranii kan waggaa kana kabajuudhaaf asitti argamne. Ayyaanni kun kan kabajamu shamarran hin heeruminiidha. Ayyaana kabajamaa ayyaana hawwiidhaan eeggannudha jechuudha. Ayyaana kana waggaatti gaaf tokko gaafa waan argannuuf hawwiidhaan gar malee eegnaa qophii meeqa booddeedha kan har'a geenye jechuudha. Aadaa kana guddisuudhaaf aga dandeenyu sirriitti hojjechaa jirra. Amma yeroo irra jirru kanattis sirriitti hojjechuu barbaanna hojjechaas jirra. Amma asitti akka hafuuf qofa otoo hin taane dhaloota dhufuttis dabarsuudhaaf aadaa kana guddisnee naannoo Oromiyaatti qofa otoo hin taane Itoophiyaan muluutti beeksisuudhaaf Itoophiyaa irrayyuu dabarree akka addunyaatti akka mul'atu sochii gaarii gochaa jirra. Leeroof Tagaleen jedhama. Itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Hoolotaati. Shamarran guyyaa kaleessa
jechuudha. Aadaan kun akka cimuuf mootummaan xiyyeeffannootti kennamee hojjetamaa jira. Yeroo ammaa kana keessattuu dhaloonni ol dhufa manneen barnootaa keessatti safuu aadaa uummata kana beekan akka isaan guddachuu danda'aniif barnoonni safuu barnoonni gadaa manneen barnootaa irratti